dhagaa. Oromiyaan Taalent Show daawwadha. Dhaabbanni piroomooshinii miidiyaa Abdii Luuccee Oromiyaan Taalent Show ETV sagantaa afaan Oromoo irratti isiniif dhiyeessuuf qophii isaa xumuree jira. Maarree kanneen shubbisa aadaa fi ammayyaa akkasumas sagaleen sirbuu dandeessan dafaatii galmaa. Akkamittiin galmoofnaa kan jedhe karaa ergaa gabaabaa SMS 800dhaan OTS jechuudhaan maqaa keessanii fi bakka argama keessanii barreessuudhaan galmaa'uu ni dandeessu. Kanneen qaamaan dhuftanii galmaa'uu barbaaddan teessoon keenya magaalaa Adaamaati. Lakkoofsa bilbilaa as jalatti argitan irratti bilbiluudhaan galmaa'uu ni dandeessu. Sagantaan kun kan of keessatti hammatu dandeettiiwwan shubbisa aadaa fi ammayyaa akkasuma immoo sagalee sirba namaas fakkeessuu kan ofiis hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Gama biraatiin dorgommiidhaan alatti immoo diraamaan achi keessa jira, walaloon jira, monoloogiin jira. Namoonni kenna yookaan kalaqa dandeettii adda addaa qaban achirratti dhiyaatu. Kana dura osoo uummatatti hin bahin kan turan bakka isaan jiraniif baafnee funaannee akka isaan uummata isaanii wajjin wal baran taasifna. Kana malees namoota aartii irratti dandeettii addaa qaban keessummaa godhee isiniif dhiyeessa. Guyyaan isiniif darbu sanbata duraa sa'a 5 kaasee aga sa'a 6 irra deebiin ammoo kamisa ganama sa'a 1 kaasee aga sa'aatii 2tti isiniif dhiyaata. Yeroo dhiyootti nu eeggadha. Oromiyaan Taalent Show. Oromiyaan Taalent Show daawwadha. Oromiyaan Taalent Show filannoo keessan haa ta'u.